Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtanii fayyaa keessanii jireenyi badhaadhaa ilmaan Oromoo gaarii fi qaqqaalii baga jiraattan baga sa'aatii kana keessan anis obboleettiin keessan nagaa godhaa galata waaqayyoo. Har'a viidiyoo wayiin qabadhee sinii dhufee wantoota yuutuubii keenya irratti nu fayyadan jechuudha. Innillee maalii jechuun keessan hin oolu sila ta'eef egaa wanticha ta'ee walumaan ilaallaa. Intro viidiyoo kan jedhudha. Amma Google keessa seenne appilikeeshinii kana gadi buufanna jechuudha. Akkaataa loogoo keenyadha yuutuubii irra godhannu jechuudha. Haala muuziqaatiin haala nama hawwataa ta'een jechuudha. Egaa amma Play Store keenya keessa seenne gadi buufanna jechuudha. Intro jennee gadi buufanna. Intro viidiyoo ani already buufadheen jira sinumatti agarsiisuuf malee. Intro viidiyoo kan jedhu kuni haalota garaagaraatiin jira jechuudha. Kun kanuma argitan kana. Baay'eedha warroonni asirratti argitan kun hundi isaatu akkasii jechuudha. Kun hundi isuma inna as keessa ani kanaan buufadhe isinitti agarsiisaa isin garuu haala isinii mijatuun kan barbaadan gadi buufachuu dandeessu. Intro viidiyoo kan jedhu kana isinitti agarsiisaa. Kunoo kanani qalamii irra dibe kana jechuudha ni mul'ata jedhee yaada. Intro viidiyoo jennee isarratti gadi cuqaasnaa jechuudha. Egaa isarratti gadi cuqaasnee kunoo ani gadi buufadhe sila ta'e update jedha. Innaa kanaaf ani gadi buufadhee jira waan ta'eef isin gadi buufatteen jechuudha. Ani amma already achuma keessa seena jechuudha viidichaan gadi buufadhe kana keessa. Innaa intro viidiyoon kunoo iddoo kana jira jechuudha. Kunoo ni mul'ata miti. Kunoo iddoo kana jira. Amma egaa isuma irratti gadi cuqaasaa jechuudha. Eegan gadi cuqaasee kunoo haalota kanaa naa fidaa jechuudha. Haala babbareedaa ta'aniin as keessa ni jiru jechuudha. Haala muuziqaatiin jechuudha. Viidiyoo gaggabaabaadha. Isin garuu muuziqaa irrallee galfachuu ni dandeessu jechuudha. Kana malee irratti jechuudha. Viidiyoo asirra jiru kana kara muuziqaatti aadiyoo keessan keessa jiru irratti galfachuu ni dandeessan jechuudha. Haala isinii mijateen muuziqaan kun nuuf ta'a nama ni hawwata kan jettanii yoo qabaattan irratti galchachuu dandeessanii kun hundi isuma. Ani kanaan dura gadi buufadheedha already. Promotionii keessa seennaa jechuudha. As keessa yeroo seenne amma fakkeenyaaf viidiyoo ta'e tokko as keessa gadi buusee isinitti agarsiisa jechuudha. Nama kanarratti haa tuqu. Innaa sarchii godhaa jira jechuudha ammoo. Yuureslongii heer kan jedhu kun loogoo keenya ni maqaa keenya irratti ni jijjiirra nuti garuu daawunloodii godhanna amma. Use jennaani. Beeksisa irratti dhufe irraa hin balleessaa. Innaa kunoo akkatti nu dhufee jira. Asitti loogoo kan jedhu ni jira. Teeksti kan jedhu hin jira. Teeksti is here kan jedhu kana biratti maqaa keenya ni barreessina jechuudha. Editii irratti kunoo asirratti maqaa keenya fakkeenyaaf ani edisiis jedheetoo haa barreessu. Diksis jedhee barreesse. Asirratti loogoo keenya ni jira jechuudha. Loogoo keenya footoo barbaanne wayiitirra galfanna jechuudha. Fakkeenyaaf meesuma keessaa seenu. As keessaa mee kanumarraa galfadhu. Amma isinumatti agarsiisuuf jechuudha. Innaa kanarratti erga galchadhee raayit jennaani okay galchachuudha jechuudha. Kunoo profaayilii kiyya jijjiireen jira.
Amma eessattuunaa aappilii kan jettan qo'aa isinirraan ittiin agarsiisa. Aappilii kan jettan xumna kunoo daawunloodii nu godhaa jira sarchiidha. Inni eeggannaa hanga sarchii nu godhe nu xumurutti. Wi-Fi kiyya xiqqoo dadhabaa sila ta'eefi kunoo akkatti nu dhufee jira. Ilaala amma muuziqaarra yoo godhachuu baatanillee heddanillee kunoo aad muuziqaa kan jedhu jira, edit kan jedhu jira. Editii cinaa kunoo ni jira, ni mul'ata miti bakki muuziqaa jedhu. Inni muuziqaarras godhachuu ni barbaadan muuziqaarra ni godhatu jechuudha. Ani ispoonsariin jedhaan amma. Okay, amma already ani fixeen jira jechuudha. As keessaa bahuudhaaf jechuudha. Amma fixeen jira ani daawunloodiin godhaa jechuudha. Yaa muuziqaarra isin galfanne ani waanuma achi looguma kiyyan jijjiiree maqaa wajjin maleedha. Yaa isinumatti agarsiisu jechuudha foormulaa isaa jechuudha. Maaliif isin fayyada jedhee sila yaaduu fi akkiitti ni fayyadamtanii jedheen abdii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma yeroo yuutuubii liivii seenu isa kana fayyadamee tan daawunloodii godhee lafa godhee ergasii yeroo liivii seenu san loogoo